kadhadhaa hin fudhattu. Kunnoo bara darbee bara seenaan har'aa seenaa ta'uun geenye, bara fageenyi isaa kan samii fi dachee hanga har'aan geenye, bara waaqniif namni utuu waliin argiin daqiiqaaf hin teenye, bara gurri namaa seera waaqaa dhiisee kan namaan dhageenye, bara onneen namaa akkuma dhiigaatti dhugaa dhikkifatu, bara sombi namaa dhugaa yoon harganne akkuma qurxummii du'aaf wixxifatu. Bara jechuun isaa bara namni kumni nam tokko sodaatu, bara abbootiin duulaa nama meeshaan baannee fiigee harka laatu. Har'a yennaa laallu waan isaaniif roobee nuuf caameen fakkaatu. Bara gaaddidduudhaa kakuun hin haarofne keessa jiraatanii, kan hin lakkaa'amne seera du'a qabu saggootti baatanii, amantiidhaan abdii isaan dura jiruuf hedduu jabaatanii, seexana qaanessuun maqaa waaqa isaaniif ulfina laatanii. Lallabaaf ta'eera seenaa tarree gale qindeessee dhiyeessuun, baay'eetu beekame isa gochaan ture qalamaan barreessuun. Garuu jiraa laata kan seenaa hojjetu har'a bara keenya, moo akka oduu durii dhugaa lafa hin jirre walirraa dhageenya? Ani dubbiseera waan Solomoon jedhu lallaba keessatti, bara darbe qofa faarsanii geeraruu kun ogummaa miti. Sinis dubbifadhaa 7:10 irraa ifaadha ergaansaa, rakkoo baraa miti rakkoo garaa jira bara keenya keessa. Isaan nama addaa ta'aniifis miti waaqnis loogiin goone, garisiif garana jedhee daangaa kaa'ee baraan addan foone. Yaaqoobis ergaasaa kan ittiin xumure Eeliyaas kan jennu nama akka keenyaati. Wanti adda addummaa nu gidduutti uume dhimma kadhannaati. Saayinsii salphaadhaan mucaan yoo dhalatu boo'ichaan jalqaba. Gargaarsa hawwata asan jira jedha namni sin qaqqaba. Ofittiin amanuu rakkoo qabu hundaaf maatii isaatti hirkata. Imimmaan isaa buusee waan keessi isaa hawwe hundumaa argata. Addaan illee kutu boo'icha jalqabee hanga argatutti waan dhabe ofirraa. Ogeessota akkasii gooftaan hin barbaada, garuu jiruu laata dachee keenya irra. Namni erga guddatee akka beela iyyuu himachuun saalfata. Ofiin of gargaaruuf qofaa gaara dhiiba dhoksee dhukkubsata. Icciitiin daa'imman jaalataman iyyuu kanarratti ilaata. Inni bara durii waan abboota keenyaa kan galaana hiree, mallattoon mul'atu waaqa keenyas ta'uu ragaan jiru meerre. Eeliyaas kadhatee bokkaa irraa caamse saba jalloota irraa, waan kadhachuu dhiifneef hongee ofitti finnee dhaloonni bararraa. Maqaa Yesuus isa bara Phaawulos fa'aa waan jennu fakkaata namni taa ilaalu, hundumti keessanuu ijoollee iskoyaasii nuun jechuun isaan oolu. Beekna akkamittiin addunyaa kanarraa bokkaa akka caamsine, guca dhugaa isa abbootiin qabsiisan nuti immoo dhaamsine. Eeliyaas yoo taane maaliif hin roobsinu? Inni soo namuma kan inni kadhate uumaan waaqaaf lafaa nuufisoo waaquma. Sagalee guddaadhaan imimmaan isaa buusee Yesuusuun kadhate. Kanaani hammeenya dachee kanaa hundaan kan inni injifate. Xiqqoon fedhii keenya akka nuuf guutamuuf kan teenyee hawwinu, kadhadhaan fudhattu erganuun jedhame hangan kadhannetti ijaanuun arginu. Faarsaa 127 lakkoofsa 2 irraa gadi garagalee dubbifamaa jira bara keenyaarra. Hunduun fiiga malee walii isaa dorgomuuf dinagdee lafaatti, namni laaluun jiru ija isaa ol kaasee gara gaarotaatti. Oolee kan bubbuleef sababni isaa kana roobni waqtii birraa, ija guutuun qabu coolagii qamadiin kukkufee agarra. Bokkaan ija guutu kadhannaadhaan dhufa, hamma kanan taanetti hawwii ta'ee tafa. Yesuus kan dubbate fakkeenya waynii damee gosa 2 ofirraatii qabu, warri kaan maseena kaan ija hedduu qabu. Yohaannis 15:7 irraa dhoksaa adda addummaa isaanii agarra. Lamaanuu damoota waynii tokkooti, ijji kan argamu bu'aa kadhannaati. Meeqa keenya laata ganamaaf galgala aarsaaf kan dhiyaatu, beellamaatiin ture waaqayyo wajjiniin yeroo kan qabaatu. Inturu dhiyoodha kan gonfoo moo'ichaa mataa irratti baatu, kanaaf hin laaffisiin fiigicha xumuraaf ammasaa jabaatu. Sababiin kadhannaa Daani'eliin iyyuu boolla leencaa buuse. Waaqni Israa'el garuu afaan leencaa cufee aangoo isaa mul'ise. Kan goondaa weerare keessa namni ciisu filannoon isaa lama, yookiin riphee ciisuu yookiin ka'ee fiiguu, kadhannis kanuma. Egaa nus addunyaa hammeenyi weerare keessa otoo jirru,
lafuma cinneetti citaa guurra malee koottaa garaan hirru. Daabbootu kadhatu eenyudha kan kennu dhagaa ilma isaatti, abbaan koo ijoollee isaaf garaa hin laafuu ree egaa isin caalaatti. Kanaafuu kadhadhaa yoo safuura argattu isa Yesuus jedhe, anis walaloo koon kadhadhaa ni fudhattu saba har'aan jedhe. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru, hafuura kadhataas hunduma keenyaaf nuuf haa kennu.